afaanuma sanuu namni dubbatu hin jiru wuli. Hawaasa guutuu deemaa jira. Waa'ee afaan eenyuuf lafa keenya afaan biyya guutuu baqate. Uummanni ni jibbe, ni xafashe, ni dhukkube, ni guutame, ni belbele. Obboleessoo. Afaan bara afaan gabbaa ni gabbaa. Dhaggeeffadhu carraaqata dhaggeeffadhu. Amantiin qabaniiti dhaggeeffadha bar wanni kun bar jara keenya waan safaataa miti. Amantiin ni qaban. Sheenii ni dhufe. Daawaa ni godhe miidiyaa kanarraa. Namni waa beeku hundi ni dubbate. Nama akkasaa uleen tubu. Nama akkasaa ka afaan tokko waliin dubbatu sanuu. Nama akkasaa geettii irra fidee irraa dhiichisu. Amma Boronoo kuma keessa. Michaan mootummaan keenya akkamii kuma afuriin ta'a. Osoo intalli durbaata akka mana arabaatti rakkatteeyyuu kuma 50 kennitani. Puush godhaa boo carraaqataa irratti. Way mooraliidha uummata keenyafu. Ijoolleen mooraanoo waan keessaa qabdan carraaqataa irratti fixa. Kuma afuriin ta'a. Rakkoon qabu sani. Dhaggeeffadha. Laal bakka tanaan miti caalaa kiyya. Wanti jira dhaggeeffadha. Hawaasa kana keessatti, hawaasa keenya kana keessatti, hawaasa belbela irratti bansiima dhaqe mujaan. Rabbii fideef. Hawaasa belbela irratti bansiima buusee jechuudha. Uummata uleen hun tokko obsitu obboleessoo dhaggeeffadhu. Uummanni yaada gartee belbele san irratti bansiima hogguna hite belbelee fi belbele. Hawaasni namni kumni meeqa ka guyyaa meeqa ajandaa godhate kuni belbeleeti mucaa rabbii erge kana waaqaatu erge uummata kanaaf jechuudha. Kanaaf tokko eenyuuf afaan dhiifne biitii guutuu yaatee maarroo afaan keenya kan nama tokko ka viidiyoo waraabu ka faalaara barbaadu dhiisi nurraa san biitii guutuu yaatee jirti karaa kana shaadaa qabate namni obboleessoo lasti goo abbaan biyyaa carraaqataa baadiyyaati. Hay afaanii fi maarroo wani jaaman jirtu. Kunoo afaan caabbaa afaan baafatanii magaala keessa jirani. Rakkoon qabu san. Ulfaadhu jaaltabboona. Bayaan siifin kanna laali ammaan tana waan takka waan dubbachuu barbaadu uummanni hedduu jaalate sabboona akkuma jette hedduu waan sa'aatii 24 hin geenye keessatti miidiyaan kun guutuun kontirool ta'e jechuudha moronoodhaan dhuunfatamee jira. Maqaa keessanillee gartee maqaa saba keessanitti deeffadha. Warri gartee duraan maqaa biraatiin qabdan maqaa gartee saba dhiiga facaasu, saba wal jibbu, saba aangoo waliin kannine, saba wal miidhu, saba gartee wal hidhu kanaan qabatanii deemaa jirtanii akka gartee miseensa Moronotti maqaa keessan karaa gartee saba keessanitti jijjiiradhaadha. Saba kana jechuun saba gartee gara laafeessa maqaa akka jijjiiratan kabajaaf jaalaan isin gaafadha. Itti aansee immoo yeroo gartee yaatanii gastii gartee Oromoota biroo seentan Oromoota jechuudha ollaa keenyaa kana yeroo seentanii kabajaa ta'etan eeggadhaa Moronummaa ta'etan itti agarsiisaa saba jaalalaa ta'uu itti agarsiisaa hin lollinaa gastii irratti waan arrabsinaa nama namummaadhaan kabaja. Morono jechuun nama gartee namummaan nama kabaju. Fayyaa haa qabaatu, fayyaa qabaachuu haa baatu, ilma namaa ta'ee gartee saala wal qunnamtii qabaannaan iyya takkaan laalama. Morono keessatti ammaati kun abbaa qabeenyaati kun haa kabajamu kun miskiinaa kabajamuu hin qabuun hin daleeddu. Hundinuu ilma namaa taanaan dubartii dhiira taatee hundinuu wal qixa. Ammaatis seera ittiin bulmaata keessatti jechuudha. Kunoo itti aanaan sulxeen ni jira, ijoollee hedduu jira, warra hin dhufin jira. Nuti waliif abboomna waan taateef tokko dubbannaan quubsaadha. Seera itti bulmaata keessatti yeroo bultu jechuudha uummanni keenya aangoo irratti wal fixuu fi maarreen beeku. Laal waan addaa jechuudha waan isin gammachiisu maali beektanii? Aangoo irratti wal miidhuu naatu humna qabaa fi naatu gartee kana godhan hin jirtu. Mirgaan dimokiraasiidhaan yoo gartee aangoo taatees waggaa 5 jaanime waggaa 2 walii kannaa gammachuudhaaf badhaadhinaan akka ajaa'ibaa kaatee gartee aangoon ni raawwatamti. Seera ittiin bulmaata illee karaa fuulduraaf gartee istirateejiidhaan ni kaayama. Wanni hundinuu jaalisa taati. Isin ammoo Moronoon kabajaa ta'etan bichaa eeggadha. Hadaraa waan isin dhaamuu gartee isin kadhadhu kabajaa ta'etan eeggadha. Maqaa keessan baafadhaa. Uummata gartee ollaa keessanii kabaja. Wal jaaladha. Dalagadha ammaatis. Amma Oromoon amman dalagattu. Dubartii hatti ganda ollaa keenyaa haadha namaa arrabsoo guudhatan jalan taa'ina. Jalan taa'ina. Warra gartee ollaa keessanii ka waan arrabsu Oromoo warra qabda irraa kaafadhaatii deema jala. Hin tattaa'ina jala. Naa isinii mee jechuudha. Hin tattaa'ina warra haadha namaa arrabsu warra dubartii gartee ol baasee qaama dubartiirraa haasa'u warra gartee waa xiqqeessu hin daawwatina jalan deemina akka Moronotti garee ta'an guruppii ta'an ingitii namni tokko mana bane.
jaarraddaadha. Saba tokko balleessuudhaaf osoo hin taane saba keessan mataa ol qabu irratti xiyyeeffadhaatiin hin jiru barbaada. Obboleeyyan kiyya hedduu as keessa jira. Isaaniif carraa kannina. Carraa kannaafi. Caalaa fi diimaa hedduu naa galatoome ulfaadhu isin jechuun barbaada. Galatoome yaada bareedaa ibsite waan silaa ibsamuu qabu. Sabni Morooniyoo jala kana waliin jirtan namni kumni afur jirraa jedhaatii yeroo takka warri saba Moroonoo ta'e hundi keessan jirraa jedha komantii kan jalatti ni ilaalla. Akka garteetiin deeggartoota Moroonoo. Ajjala Oromoo wajjirtii fi guutummaa Moroonoo dhaame mana namni kumni afran kun. Jira jedhaa jiranii. Carraa Tumaanii yaada falmii yookaan yaada nuun faallaa qabanatti fakkaate bayaan umbannaa mutirraa qabadhu yaada kan kee itti qaxxalii viidiyoos banadhu tifuuf yaada kee carraa si kan akka miseensa Morooniyootti nuti kabaja qabna ulfina qabna gartee kabajaa fi ulfina keetiin carraa fudhu bayaan umbannaa itti naafuuf isin jechuu barbaada. Thank you so much. Okay, ayyaataati galatooma ulfaadha. Akka nama isin deeggaruu saba Oromoo kaama irraa fottoyxanii keessa dhaabbatee isin laalaa jiru tokkotti durataa muummichi ministeera saba Moroonoo eenyusa? Ono kan gubbaa carraaqataa baadiyyaati. Hundee isumaatu muummicha ministeeraati? Hundee isumaatu gadi gad dhaabbatee sabni Moroonoo kun rabbii xariyaa fi natti fakkaata. Sabni Moroonoo milkaa'uun isin dhufuun milkiidhaan walitti dhufuun akka saba Morooniyootti saba Oromoo irraa achi ba'e akka guyyaa geemaatillee asmaanuu thank you so much beeytanii jirtan gaa dubbii isin irratti tuqeetan jira. Yaa gaachanaa saba bal'aadhaati. Salaamu alaikum. Ulfaadhu bulii maama bayaanni bulii nu dagaagisan jechuu barbaada. Yeroo takka namas deebisi bakka duwwaa taate ol galchi. Warra dhagaa jettan akka dandeessan irratti hirmaadha. Dhugatti kalee dura deeggadda. Sabni Moroonoo haala lisoottanii. Okay, amma carraa Abdurrahmaan kanina Abdurrahmaan welcome saraan ulteessin jechuu barbaadna. FFCT karaa gaabii eetti tufuuf Abdurrahmaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombirillee ol deebisi. Galatooma saba isin haaraa ijaartan kana barbaadaa jirra har'aan tana harkoo keenyaa fi maarree ijaan nuti kijiba. Hanga dhibne amma tokko torbaan dhiibena waa'ee Oromoodha. Ammas karaa duubaatiin wal tumuu wal cufaquu mataan wareersite yeroo saba kanarraa maa dhalannee jechaa turre nuti dhuufumattuu dhugumaan siiman saba kanarraa maalumaaf dhalannee addunyaa keessa hin jiru akka Oromoon wal gootuu fi qabsoo guddaarraa kaasi guddaa dhiisi ijoollee akka wal gootu guddaarraa kaasi hanga gaditti sadarkaa tana gaanii har'ammoo isin saba biraatiin saba Moroonoo carraaqataa baadiyyaa warraa gartee hojiirra bobba'u. Jiru sa'as jala gallee misooma keenyaatti fufnu jabaadha fayyaada waliin jirra. Jabaadhu maqaa uummata kabajamoo Moroonootiin jabaadhu ulfaadhu Abdurrahmaan baga nagayaan dhuftee lolaaltee waan jirru sinjaa ulfaadhu kabajamoo keenya sinjaa akkan. Oomu qabaadha ammallee jabaadhu ammallee guddadhu bakka guddaan nu geessa yaada kana caalu nu fidda jabaadhu atilleen umrii si haadheeressu nu keessa si haadheessu si galata qabaa hoyi. Galatoomi jabaadha. Abshir.